Hello guys, bagana gara YouTube channel qiyyaa deebitan jecha arras mata duree addaa tokko gaaffii teessan yeroo dheerarratti hundaa'uun akkaataa TikTok karaa sirriitiin karaa maallaqa nu hojjechuu danda'uun akkamitti akka kireet goonu ilaalla. Barnoota keenya irratti osoo hin seeniin warreen channel kanaaf haaraa ta'an subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification yoo bantan viidiyoon gaddiisu kallattumaan nama hunda dura akka isin qaqqabu godha. Viidiyoo chochii turtii gaarii. Hayyee hordoftoota qiyyaa kabajamoo bagana gaan deebitan jecha aappii TikTok banachuudhaaf jalqaba aappicha nu barbaachisa. Aappicha dabarsuudhaaf iddoo Play Store kana seennee aappii Play Store eega seennee booda iddoo search jettu kanatti TikTok jennee barreessina. Akkuma argaa jirtan kanaan erga TikTok jennee barreessine search godhuudhaan aappicha haala kanaan argachuu ni dandeenya. Qofoo keenya irratti erga aappicha dabarfannee dabarfadhee waan hin jiruuf jechuudha. Kallattumaan akka kireet goonu karaa sirriidhaan akkamitti akka kireet itti goonu isin agarsiisa. Erga aappicha haala kanaan qofoo keenya irratti buufannee kallattumaan aappicha seenna. Erga aappicha seennee haala kanaan nu fidaa iddoo agree and continue jettu kan nu fidaa achuma cuqaasuudhaan sana booda isteepiiwwan itti aanutti nu dabarsaa haala kanaan nu fidaa. Ammas viidiyoon kun nuun banamne jechuudha. TikTok mataa keenyaa hin qabnu jechuudha. TikTok mataa keenyaa banachuudhaaf ammoo iddoo mi'eetu kan gama dhiifama kan gama jalaarratti argamu kana gama mirgaatti jechuudha. Kana tuqna erga iddoo tana tuqne haala kanaan nu fidaa. Haala kanaan erga nu fidee iddoo diimtuu sign up jettu kana ni cuqaafna. Haala kanaan iddoo itti mazaggabannu karaa afuriin nu fida. Karaalee afran kana keessaa irra bareedaan ammoo iddoo Google jettu kana karaa Google continue with Google kan jedhu kana ni cuqaafna. Erga haala kanaan cuqaafne imeelii itti banachuu barbaannu san karaa gabaabaan nu fida. Imeelicha haala as armaan gadii kanaan keessaa filachuudhaan jechuudha. Imeelii kan ittiin banachuu dandeenyu san filannee amma an haala kanaan filadheetiin jira. Ergaan haala kanaan filadhee search godhaara. Erga search godhee nu haala kanaan naaf fidaa. Haala kanaan gara bara dhaloota kiyyaatti na dabarsa jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabnu barri nuti itti goonu bara umrata 18 yookaan 13 ol haala saniin yoo goone baay'ee dansaadha nuun diduu jechuudha. Amma ergaan bara kiyya haala kanaan itti sirreessee booda iddoo next yeroo hin cuqaasu iddoo next yeroo cuqaasu karaa username yookaan maqaa username ittiin dabarsa. Maqaa username kun hanga iddoo irraa ittiin magariisni siin dhuftu lakkoofsa itti dabaltee maqaa kee cinatti jechuudha. Maaliif jennaan namoonni hedduun maqaa keetiin banachuu malanii lakkoofsan irraa adda argachuudhaaf ammoo lakkoofsa cinatti idaata. Erga idaanee haala kanaan mazaggaban yookaan kireet godhannee jirra jechuudha. Erga haala kanaan bannee akkanatti nu fida. Amma ammoo iddoo pilaas yookaan ida'uu tana cuqaasuudhaan viidiyoo keenya kan duraanii yookaan kallattumaan if waraabuu dandeenya. Haala kanaan viidiyoo kallattumaan waraabuuf haala kanaan waraabna. Yoo ammoo viidiyoo duraan qabnu ol baasuuf karaa harka mirgaa iddoon ammaree isin agarsiisu kana cuqaasuudhaan viidiyicha tartiiba yookaan jilaarii keenya keessaan filachuu ni dandeenya. Haalaan amma isin agarsiisu kanaan jechuudha. Erga haala kanaan filattanii viidiyoo barbaadan karaa kanaan ol baasuu dandeessu yookaan upload godhuu dandeessu jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyya akka irraa gammaddan abdiin qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe godhuun akkasumas like godhuun namoota hedduu biraan akka goofamoo share godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa.